Gaafi akkamii jira? Gaafiin gaafa kamuu jira? Illu kam nagaa illu Star City. Nagaan sifaa ta'uun sin jedhe. Amantiin kee Islaama moo Kiristaana? Amantii maan amantaa moo amantii? Amantiif amantaan garaagaraa. Okay, amantaan kee maali? Amantaan koo Kiristaana. Amantiin koo immoo duuka buutu Yesuus. Kanuma hayyee. Yesuusitti namane. Yesuusin maal jettee amanti? Faayisaa lubbuu koo godheen fudhadhe. Maal lubbuu si dhukkuba? Na dhukkuban jedhe? Maal fayyisaa godhe doktor? Ma jechuun fayyisaa lubbuu jettee bar lubbuu. Eekaa. Asii si dhukkuba? Lubbuu seema baate seema foon keessaa baate. Tami lubbuu tam. Afurri maal fakkaata? Afurri maal afa? Bifa qaba? Bifan qabu akkuma qilleensaati hin mul'atu. Na lubbuunis akkasuma. Maal lubbuun akkamiin si dhukkubde akkamiin beektate? Lubbuun si dhukkubde amma? Na dhukkuba dheeraa nam. Lubbuu fayyisaa lubbuu jette ka maali eenyu dhukkube eenyu lubbuun dhukkube? Fayyisaa lubbuu kootii godhee fudhadheeraan jedhe. Okay. Yesuus fayyisaadha? Waaqayyoon abbaan akka jedhu Isaayyaas raajichaa 43 lakkoofsa 10 akka irratti ana dura Waaqayyoon jiru ana boodaas Waaqayyoon hin jiru na duraas fayyisaan hin jiru na boodaas fayyisaan hin jiru jedhe. Dhugaa moo soba? Hojii ergamoota boqonnaa. Waan hojii ergamoota hin jiru waan dubbii. Afur lakkoofsa 10. Maqaan fayyuun namaaf ta'u. Aansaan siin jedhe. Dhaggeeffadhaa kaa waaqa jalaa ilmaan namootaatiif hin kennamne. Maqaan ittiin fayyuun nuuf ta'u. Iluu kiyya. Gobazi. Star City ko nagaan siifaa ta'u waan jedhe. Nagaan naa ta'e mana. Beeke siifaa ta'u ammallee siifaa dabalu. Aamiin jedhime. Aamiin jedhe ka. Dubbattu. Asama keessa naasaa. Okay, ayyee. Abbu sirrii madha Isaayyaas 43 meeqa jette? Akkasim 43 lakkoofsa 10 takka irraa ilaan ka 12 naa dubbisime kumaa ko. Okay, eshi macaafni qabattee jirta wote yoo keessaa gadi bahe namni godha waan ta'eef dubbisituma kootu hin qabu waan jechuun konkolaataa keessaan jira. Dubbisi ol deebi. Waan jedhe illuu kan koo fayyisaan Waaqayyo abbaa dubbachuu jira. Ana malee kunoo Dr. Jamila Guddisi Abraham ko Abasto. Ali ko assalamu alaikum. Ilmi kiyas dhufa ilmi tokkichi kiyya kan hin biyya lafaa Oromoo kutaa kudha takkaaf dabarsee kan tokko. Ustazi. Naga dhufte. Jirtu? Nagaan jira alhamdulillah akkam. Ani akkana maqarra jiru abbaan kan kee Ameerika jira ati Afrikaa tana lallabu jirta Oromoo tanatti gara kiyya si fudhadha inshallah. Akkasuma leen taane wallahi. Me abantu Jamilaan tunis Maria Magdalene tana. Echi abu akkam jira Waaqayyo abbaa dura Waaqayyoon biraan jira. Lakkoofsa meeqa irratti? 10 takka irratti. Okay, 11 irra jiru. 12 12 dubbisituma koottati waan sammata qabadhu. Jamila kana soof himeeti. Biyyi lafaa agartu Isaayyaas 43 Isaayyaas 43 Biyya lafaa fumaan jettu isiniin biyya lafaa. Maal jetta koy maal jetta illu? Biyya lafaa hin jettu nuyi koo kiristaanonni ifa biyya lafaati isin ifa biyya lafaati deem. Laane waan san hin dubbanne bara. Ifa biyya lafaa maal ibsitamee ma halkan is birai. Okay, amma Isaayyaas kakuu moofaa dhaqeeka. Okay, dubbiseera abu sirriidhaan. Okay, Waaqayyo abbaa malee fayyisaan biraan jira. Gaafa jettu Waaqayyo abbaa isuma ta'e sana tokko kan biraan hin jiru. Waaqni kan biraan hin jiru sirmayyuu. Goobas abbaan akka jedhu ana duraas Waaqayyo hin jiru ana boodaas Waaqayyoon biraa hin jiru fayyisaalleen hin jiru jedhami. Okay, eshi asuma kana wajjin kan wal fakkaatu mee biroota ibroota dhiisi kana duran hin fudhatta kan dubbii dhugaatii mee kan akkam jedha sirri moo sirri yes it is really sirri boqonnaa kanarraa kan ittiin kaatin yoo kana faalleessu dhufe wangeelli kee wal diige jechuudha abbaa malee fayyisaan jira abbaa malee Waaqayyoon biraa duraa fi boodatti hin jira
dhugaa kee jettee eeshi wal hubachaa deemnu sirriidha inni macaafichi sirriidha dubbiseera dhugaadha eeshi kana hubachuudhaaf okay qoy ana dubbisa kuno qoy asofi amma na dubbisa qoy ana duwwaatu waaqayyoodha jedha waaqayyo abbaa dubbachuu Yesuus mitimi waaqni laman jiru isuma abbaadha jedhe ka abbaa kakuma fa kasa abbaa dubbachuu jira waaqayyoodha Yesuus ni abbumadha okay akaya nin dubbisayye ana duwwaa jechuu maal jechuu duwwaa jechuun bicha ነው I am the only jechuu ana bichaadha ሌላ የለም አምላክ ፈጣሪ ወይም የለም jechuu kan bira Yesuus waaqayyo yote የለም waaqame dafuure qulqullu waaqayyo yote no ana duwwaatu waaqayyoodha jira waaqayyo abbaan ana malee fayyisaan hin jiru jedheemi sosti man jiram hojii ergamoota kechumatti yaa abbu si dhaga'ee miti na dhaggeeffadha gaaffii kana naa kennite miti sirriidha eeyyee naa galeera dura kanaa si fudhachiisa qoy siin fudhachiisa akkiniin jedhe si fudhachiisa qoy wangeela kana fudhatta wal dhaga'umoo kamtu dursa wal dhaga'uun dursa ati nama guddaadha miti indee maal umrii maal baanta qaamaan moo kiiloodhaan kallatti kamiin iyyuu nama guddaadha miti kanaafuu wal dhaga'uun immoo furmaata fida malee walitti wacuun furmaata fida hayyuu boqonnuma kana dubbadhume yaanni kee sirriidha waa isa dura omtuun turree isa booddees omtuun jiru Elshadaayidha jalqaba waan hundumaati xumura waan hundaati eesh Ibroota 13 immoo dhaqxee yoo dubbiste Ibroota hin dhaqin kanarraa kana finna ilaan 12 dubbisna yaa kuma jiraadhu maal kutaa tokko Ibroota qaamni kitaaba hin beekame Ibroota eenyu barreesse si barreesse moo Phaawulos moo Yesuus moo qaamni faranjii isa naam author macaafni tokko boqonnaa tokkoof lakkoofsa tokko ni ibsama macaafni guutuun waan jedhe waan nama dubbisu jiru kana waliin galle dura dhaabbadhu hin finna kudha takka irraa ilaan 12 dubbisna in ibsamaan jedhe in ibsamaa lakkoofsa tokko qofaan in ibsama macaafa akka jedhu Phaawulos in ibsa jedhe Phaawulos akka caaffanni qulqulluun hundinuu gaggeessaa fura qulqulluutiin barreeffame nama gorsuufis dinniinuufis qajeelchuufis een godhuufis eenyuuf caaffannummaan tokko jedha okay eeshi lakkoofsa tokkoon ibsuu dandeenyaare hin dandeenya akka jedhu lakkoofsa tokkoon waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe allaqe ibsa kuno eeshi tis really macaafa qulqulluu tokkuma kaayinga macaafni qulqulluuni boqonnaa tokko hin qabu boqonnaa baay'ee qaba lakkoofsa baay'ee qaba isa kana akkamitti fudhanna amma qofa dubbii keenya gabaabsuudhaaf kanaan dubbiseetumaan hin finnaa qoye tokko kudha takka irraa hin dubbisneetumaan si gaafachaatumaan yoo ati fudhatte bakka gara biraa Ibroota Efesoon gara ergaa adda addaa deemna akkana jedha ana duwwaatu waaqayyoodha jedha waaqayyo abbaan waaqni biraan hin jiruumi waaqni biraan jiru isuma goobas ana malee fayyisaanis kan biraa hin jiru jedhe kan biraan jira fayyisaan kam isuma fayyisaan Yesuusooni fayyisa waaqayyo jechuun ko Yesuus Kiristoos jechuun waaqayyo jechuudha no abbaan akka jechu jira ana duwwaatu waaqayyoodha jedha inee bicha amlaakina'u jedha boo afaan amaariffaa isuma bichaatu waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyoodhaan beektu ati kana Yesuus hin jenne dubbii kana Yesuustu dubbachuu jira moo waaqayyo abba moo fura qulqullu waaqayyo abbaatu dubbachaa jira goobas waaqayyo abbaa malee waaqayyoon biraan jira isuma jechuudha isuma ati jechaa jirtu sana siin jechaa jira akkas hin jenne afaan Oromoo walii galla kumaa kiyyatis Oromoo anis Oromoodha Itoophiyaa keessa Oromiyaa irraa dhufne waan siin jedhe ana malee waaqayyo hin jiru kan jechu jiru Yesuus immoo abbaadha abbaadhuma isa Yesuus ta'e sanatu jechaa jira abbichumatu Yesuus ta'e hin beektu abbaatu Yesuus ta'e okay gaafa Yesuus hin ta'in eenyutu waaqa isumatu waaqadha kan biraan hin jiru isa duras isa boodas okay na booda jedha eeysaa dhufe na booda hin jiru jedha abbaan eeysa dhaqe ana malee fayyisaanis waaqnis hin jiru jedha eeysa dhaqe abbaan isumatu jira achuma jira inni isuma keessa jira ka biraan hin jiru inni jechaa jiru isuma keessa jira Kiristoos isuma fayyisaanis isuma bar Yesuus kan dubbachuu jiru kun Yesuus immoo abbaadhaan jedhe abbaadhumatu dubbachaa jira isumadha isuma jechaa jira abbaa malee waaqayyoon biraan jira waaqayyo kan biraan innumti Yesuus Kiristoos maqaa waaqummaa isaa Kiristoosdhaan beektu ati
Okay, ayye waan sinjo Israa'el dhisa Yesuus Kiristoos waaqa dhisa cufaa jiran Yesuus waaqa. Yesus Kristos waaqa. Fidi bakkuma se waan Maatiyoo Israa'elaan qamulote anis bakka Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe qofa naafiti. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 dubbisi. Qolaasiyaas Yesuus hin dubbanne. Akka dubbisiin jedhe akka Yesuus jarana wangeela kana kan ani kanin baradhe barnoonni Yesuus dubbiin Yesuus Maatiyos Maarqos Luqaas Yohaannis bicha ውስጥ ያለ በቃ እንጅርቱ በቃ ብራ Dhaqii dubbisiin jedhe maal amma waliif ibsu Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra barsiisaa ture waggaa 3 barnoonni inni barsiisaa ture wangeelota afran keessa jira moo wangeelota kaan ala jira mul'ata 21 wangeelota arfanii malee inni wangeelonni mul'ata 21 torba Oi ka wanni kana man fudhachiisa abbu kuma please wala dhaggeeffan isin dhaggeeffatu jira bara waan jedhe amma macaafni qulqulluuni nuti kan ittiin dhageenyus kan ittiin geggeessinus kiristaanummaa kan ittiin fudhannes macaafonni jaatu jira akka keenya. Jaatani jaha jiraatu hin jedhe hin dinne bara isa keessaan baanu waan jedhe wangeelota kan jedhamu meeqa? Wangeelonni afurtu jira. Gobas barnoonni Yesuus Kiristoos waggaa 3 ji'a wanta barsiisu ture wangeelota kam keessa jira? Macaafa keessa jira moo keessa jira? Achuma keessa jira. Achuma keessa jira. Kanaaf gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra jiraachaa ture wangeelota keessa barsiisa wangeelota san qofa keessa jira barnoonni barsiise. Ergaa Xifooseen ergaa Efesoon aan jettu kana kuni waan Yesuus dubbate achi keessa hin jirtu waan Phaawulos barreessee dubbate. Okay, eshi achittan rakkoon qabu nanni isaa waa tokkoon si gaafadha. Gaaffii kana naaf deebistaa. Eshi nuti amma Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Waaqayyoodha. Isa malee karaan dhugaan jireenyi hin jiru jennee amannaa akka kanaatti barsiifna. Isin jara Yesuus hin jedhu. Lubbuu haaraa gara mootummaa Waaqayyootti finna isuma malees karaan fayyinni hin jiru. Nuni akkas jennaa har'as borus warra dhufanis kana lallabna. Dhugaan jirus kanumaan. Garuu isin amma ni gara keessan dhufuu yoon barbaade. Waa'ee kiyyanis dura waan isin ragaa Yesuus Kiristoos Maatiyos keessa Marqos keessa Luqaas Yohaannis keessa ana malee Waaqayyo hin jiru kan jedhe Yesuus barattoota isaatiin fide. Macaafa qulqulluu keessaa sii kennaan jira. Macaafa qulqulluu keessa dubbii abbaa jira, dubbii Yesuustu jira, dubbii harree Bal'aamtu jira, dubbii Sayxaanaa jira, dubbii raajotaa jira, dubbii namaa jira, hatta dubbii eenyutu jira qaamni hin beekamne illee ni jira. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbatee barattoota isaatiin Garti anarraa bara anoo garraa miidha jedhami Yesuus Kiristoos baratu ani waaqa keessanii jedhana kan jedheen Waaqayyo abbaan ani waaqa ana malee Waaqayyo hin jiru jedhe kakuma afaa keessatti. Okay. Waan jirti amantamu waan jiru amantaati. Ani dubbii kan keen fudhadhu waan feete haasaa wali ani dubbii Yesuus nafinnaan naan fudhadha ani waaqa kan jedhu. Amma kunoo sii kennine isumayyuu fudhachaa hin jirtu akkamitti si hubachiifna ree? Yesuus Kiristoos ni dubbata moo hin dubbatu? Hin dubbata. Maaliif hin dubbatu? Ani waaqa jedhee beekaa biyya lafaarratti guyyuma tokko. Eenyu? Yesuus. Siif hin galu kaa? Ati koo fudhachaa hin jirtu iddoo amma waan jedhu. Wallaahi yoonaa kanniti ammaa fudhadhee peenxeessita. Ani koo kanaafuu amma jalqabarra jirra malee koo keessan seenne miti. Umriite biyya lafaarra waggaa 30 jiraattee takka 20 jiraattee boqonnuma takka taphate Yesuus ani waaqa kan jedhu naaf dadhabdeet. Lakki dhaggeeffadhu kaa na dhagaye. Maaliif siif hin himuwani? Eshi Ibroota 13 dubbisiisiin jedhe. Ibroota 15 sii kenne. Eenyu dubbate Ibroota? Yesuustu dubbate? Barreessaan Ibrootaa hin beekamu abu. Hin beekamu waan hin beekamne natti lallabirreen. Okay, eshi Qolaasiyaas dhaqi dubbisi. Qolaasiyaas eenyu je Yesuustu dubbate moo Phaawulos? Abbaan fedhaa dubbatu dubbisi. Barsiisaan kan kee wangeela Yohaannis boqonnaa 13 waa keessatti eenyu barsiisaadhaas gooftaas barsiisaan kan kee Phaawulos moo Yesuusi? Yesuusi. Fidi barnoota Yesuus barsiise. Kayede eshi Yohaannisi mee dhaqiti eshi wangeela jette miti wangeela Yohaannis 3 mee 16 dhaqxee na dubbista. Dubbisa baasi eenyu baasi. Yesuus waaqa kan jedhe qofa na kan waaqa kan jedhe. Hin jiru miti kallattiidhaan kallattii fi alkallattii ni beektanii afaan Oromoo barattanii mi directii fi indirectii.
Beeytu miti kumaa koo. Okay, nan beeka. Abdu. Okay. Kallattiidhaan nama fakkeenyaaf kallattiidhaan Yesuus Kiristoos ani nama jedhe, ani barsiisaadha jedhe, gooftaallee jedhe. Walii gallee? Maaliif haguuglaree ati otoo maaliif Na dhaggeeffadhu kaa. Waan si jedhe. Waan jedhe Yesuus akkuma Waaqayyo abbaa ana malee Waaqayyo hin jiru. Ani Waaqayyo tokkicha kan jedhe jira. Mee gaaffii tokko si gaafadha Abdu. Gaafadhu sii deebisanii. Ati nama foonii moo nama hafuuraati? Nama sibiilaati waan jedhe ani namni kan nama kuno. Nama maaliiti ati? Nama foonii moo nama hafuuraati? Nama foonii jechuu keeti? Nama foonii nama Oromoo. Nama sibiila takka nama foonii taanaani dubbiin hafuuraa siin galu ka. Kanaafi. Ma Yesuus kana Yesuus jedhee moo waldaa keessan tokko kana jedha? Yesuustu jedhe. Eessa jedhee nama fooniitiif hin galu? Eshi, dubbisiisiin dubbisiisa. Banaamee Jamiilaa dhaabattu eessa? Bakkuma Yesuus Waaqa jedhamee kiristaanni biyya lafaarra hin fiddan. Rakkoon qabu. Dubbisiisa. Waan nama foonii fi nama hafuuraa. Waan jedhe nama hafuuraa. Yesuus Kiristoos guyyuma tokkoon kunuume. Okay, sii dubbisna. Amma naa ifeera bakka. Yaadni kee naa ifeera maaliif? Yaadni kee akkamsiife? Okay, dubbisa. Okay, kuna. Barsiisota. Akkamitti naa ife beektaa? Barsiisaas, gooftaas, kuno, barsiisaas, gooftaas, gorsiisaas, gooftaas, jettanii na waamtu. Eenyu jedhee ni waame Yesuus Kiristoos? Jettanii na waamtu. Isin akkuma isin jettan jedheen iyyuu. Ani isaa. Akkas. Ni qaba gooftummaas. Waaqayyoo tokkonneef. Abbaa ani gooftaa. Ati mana kiyya gooftaa koo abbaa mo'aasoo koo gooftaa kiyya naan jette. Yesuus gooftaa miti ree. Gooftaa moo gooftaa miti reeshi? Abrahaam gooftaa miti yoomin sin jedhe waaqaa mitiin sin jedheeni. Gooftaa jechuun kan biraa gooftaan lama jira? Gooftaan Abrahaam Museen Waaqayyoo jedhama Museen Waaqa jedhama. Yesuus gooftaa taanaan gooftaan kan biraa eessa jira? Gooftaa waaqaaf lafaa mitiin. Museen akka waaqa ta'e sii kannu ni amantaa waaqa jetteetti. Eenyuun? Museen akka waaqa ta'e sii kannu. Sii kannu? Lakki. Sii kannuun jedhee fudhattee galgala kana Museen waaqa kiyyaneetta siifin kannaa Museen akka waaqa ta'e. Abu nuti dubbii xixiqqoo akkasiirra dabarreerra. Gurba wangeelli kan kee Musee waaqa jedhaan Museen waaqa. No dubbii xixiqqoo akkasiirra dabarreerra nuti nama hafuuraati waan hundumaa tilmaame shallanna malee namni shallagu. Kana nama eenyu shawwaddan biyya lafaa kana. Amma namni hafuuraaf namni foonii tokkodha. Garaagarummaa nama fooniif nama hafuuraa nutti. Musee san waaqa baasii waan isaan. Ati amma nama fooniiti jette miti. Dubbisi. Museen akka waaqa ta'e galgala kanarraa Yesuus dhiisi Musee waaqa godhadhaa kiristaanonni. No amma gaaffii keenya poointii keenya keessaa nun baasiin ka. Musee ati dura siga Museen akka waaqa ta'e. Iddoo mafeete maa dhaqxaree. Naan deemuu jirta. No. Ani sin jaalladha, ani sin kabaja. Sin jibban jenne, ani sin jibbu si jaalladha. Walaa kabanya. Wal kabajuu keessa immoo wal dhaggeeffachuu jira abbu. Akka nama guddaa. Amma nama 400 taa'ee nu dhaggeeffachaa jira. Akkana jedhee. No. Firaa'oon irratti waaqa si godhee jira jedheen waaqayyoon godhe. Waaqa si godhee jira jedheen Museen ameen. Na dhagaye. Waaqoliin danuutu jira. Addunyaa kanarraa. Waaqoliin jedhu bar waaqa Musee waaqayyo abbaatu waaqa isa godhe waaqa lammaffaa. No, na dhagaye abbu. Dubbis. Waaqni waaqa kan jedhanii amma biyya garaagaraa keessatti fudhate waaqa jedhanii kan itti mukatti lafatti tulluutti maalitti kasii baay'eetu jira. Eenyutu Musee ka jedhudha waaqayyo Museedhaan akkana jedhe eenyu jedheen. Eenyu jedhe Yesuus immoo waaqayyo jedheen akka feetettu. Museedhaan eeshi. Museedhaan waaqayyo akkana jedheen maal jedheen ilaa ani jedheen ani Firaa'ooniif waaqayyo si godheera jedheen. Okay, stop rakkoon qabu. Stop rakkoon qabu. Museen waaqa miti. Museen waaqa miti amma. Stop waaqa miti. Kuno injara ka kuno. Didi. Waaqa miti. Akkana dhaggeeffadhu kuno wangeela. Siin ibsa rakkoon qabu. Maal naa ibsa waan waaqa jedha. Beektee intiniin jedhin ka. Qilleensi eessa akka dhufu eessa akka dhaqu beektaati. Meteoroloojistii warra qilleensa qoratu miti barnoota kiyyaamisan. Bakka akkas jechuun. Hayyee eessa dhaqaati qilleensi eessa naayimi qilleensa eessa dhaqa. Bakka nama furaa jechuun akkasii. Maaltu sin jedhe akka qilleensaati eenyu sin jedhe ragaa kame eessaa fiddeeti. Macaafatu jedha. Macaafni eessa jedhame? Macaafa keenyatu jedha. Atama
waan tokko na amantee taabbu. Hundi keessa Ani nama fooniitii jedhu. Eenyu kiyya Abu. dhufu abbaa wanta itti Abu. fufa inshallah hin cufadha makiinaan oofa. Amansiisa tokkicha kana. taaptaa hundi keessa taaptaa sheer godhaa jiru hundi keessa warri as jirta namoonni 400 fi 68 sheer taaptaa godhaatii follow godhaa mana kanas mana kos hundi keessaniyyuu follow godhaa itti ufaama.